Geema namaan nuti Abalu rise dubbii qeebalu abalu rise dhiisuu danda'a keessani. An amma tokkummaan an bar. Dhiisi jaffee waan amma nu godhisiistu kana dhiisiti. Dhaggeeffadhu. aboo dhagahuun barbaada haa. Hin dhageen. No amma akkaataa geematti. Jaffee dhiisi haa. Jiran damiinni faanis waan biraa deemiti. Uummatuma mareetti jiranii soo namni biraas dhagahuma jira. Eegaa marumaa bar marumaa. Marumaa bar waan keessa raasaa jiru miti citii miti. Murtiin ni dhufaa dhiisa amma. Ni dhufaati amma. Garuu isaan gorsaa wantaati bira gorsaa sammuutiin fidanii koomiti. Daawwattoota keenya kabajamoo wayni oowwayaa. Daawwattoota keenya kabajamoo fi qaqqaalii wallaahi gaa isin jaalladha. Gaafa ati mut godhe dhiisi bakka dhiisi mut godhe namni muudii isaaniitiin asiin adeemu mut godhe ati. Nurraa dhufe namni asii baafachuu jira waan ta'eef taaptaap godha isin isa yaatan. Namni achi deemu jira. Yaa dhiisi cufi jinjaa fedhan. Egaa taaptaap godha saniifuu taaptaap godha mee taaptaap godha kooppilingi godha nama kuma dhibbaan ga'uu qabna inshaallahu taala osoo taphniinis hin eegalamin maarree linkii kana. Miliyoona shannakaa taaptaabii miliyoona shannakaa dafa maqaa wardaan taaptaabii miliyoona kudhanii eegalla lakki miliyoona kudhanii eegalla. Alhamdulillah rabbil alamin kunoo ani sarraan tana kunoo liivirra seenee Walindiif hin ta'u. Qabdanii jalqaba nuti tokkummaa fi nagaya keenya habar baanu buusnee tapha geemaa yoo dhaggeeffadhu haasawaa zaamaan danda'u an amma tanaa achi abalu raayis qeebalu dhagaye abalu raayis dubbii narraa baasiga Geema namaan nuti abalu raayis dubbii qeebalu abalu raayis dhiisuu danda'a keessani an amma tokkummaan an barbaadu kaniin dheengaddallee hawaasaafis beellama seennee nagaya buusaa ture siifi mucaan tapha beellamaa walitti ergitanii wal cinaa teessanii haasawa nagayaa tapha keessan osoon eegalle haasawa nagayaa haasawa bareedaa sammuun haasawamu haasawa garaa biraa dhufuu miti bakka garaa kana garaan kun udaan baadhata udaan bira beetaa ilmi namaa hammeenya baadhata jechi kun jechatti akhiraati garaan udaan baadhata ammas ilmi namaa hammeenya gara baadhata sammuu takka ilmi namaa hammeenya baadhateen beeku dubbii sammuu irraa baatu dubbii bareedduudhaan walitti haasaweetiin ilmi namaa araara tokkummaa nagayaa nuti barbaannu hawaasni isinis beekan san buusnee san booda feetan tapha beellamaa itti fuftan feetan ni dhiiftan kana caalaa isin hojii yaa ooluu dandeenyu sammuu yaana waan ta'eef abbaan barbaadu ani tokkummaa nagaya araara nama kuma meeqaa taa'ee nulaala achis nama kuma 5 jira yoo ta'e kuma 6 jira 7 jira asis waliigala nama kuma 10 meeqaa taa'ee nulaala nama kanarratti murtii guutuu asii yaaduu fi mu'aas asii yaaduu barbaanna ibsaa damiinaa kabajamaa keenya asitti ol oroofnee manguddummaa gaxoofnee ijoollee kaan jidduu yaanee hin dhumnu nagaya barbaanna haalaqa tapha beellamaa keessan feetan taphadhaa feetan dhiisaa kanaa achi as keessaa aan ciqiciqiin dandeenye Hano madamina kiyya wanni an barbaadu. Galatoomi Hamzaa kiyya hin aarini dhiifama maal jeejaan jallaa kiyyaan na godhee jaajaan ijoollee tana bakka nurraa dhaqanii hin qabnu bakka irraa dha'ee nun qabu. Wallahi damina kiyya laal ganama kanarraa kaase ganama kana wallahi ijoollee tana hammeenya isaaniillee fedheeti miti. Wallahi keessaan guruppii hidhannee sa'aa takka ol miseenjiraan haasoyinee keessaan nagaya buufannee waa hundumaan finnee abbattis itti dawwalee nagaya buufannee qabbanaan salaamu alaikum jennee adda baane ammas akka ijoollee dubbii akka dubartii asiin nuti deebisuu miti murtii kiyya nagayaan taa'e asirra waan araara feetanii mi dhiifama gaafadhoo isin naan jettan abbaa fedhan dhiifama gaafadha geeman taphadha what is wrong Naayyee dirqamni hin jiru sunillee dirqamni Ayyee ama Dooktar Nuuraddiin araara buusneeti nagaya wal qabatu Hamzaa kiyyan bahin ofileessitii isiin kabajeessi jaalataan bahin Hamzaan bahin murtii guutuu guutuu akkasiin oggoora Dooktar Nuuraddiin dhufe hara nurraa dheeyitanii hin qabnu asiis nama 5,000 jira achiis nama 5,000 jira imaamotaan isiniin jee nama 10,000
amma maal goona seete akkamiin nuti haasofnee walii galuu dadhabna. Haasawamee walii galaa geema qofa maqaan kaasinaa waan feetan jaa geeman tapha. Nu luggurtu dhaabbadhu nuti geema nuti bar dhimma geemaan qabnu bar maal taate obboleessa kiyya. Mee dhaabbadhu gaati mee amma naasii salaachisaa hogguta akkanas salaati imaamni lama bakka takkan ta'u. Dhageessee? Eenyu? Aboo kijiba dhiisi kijiba namni as jala deemee gamaa gamana dha'u obboleessa kiyya dhimmi nagaya dhoorkee faradaa gamaa gamana deemu. Nuti rakkoon qabnu obboleeyyan isin kabajnaa isin jaalanna please. It's okay whether the game is here or not nuti wanni barbaanu obboleeyyan keenya qaalii murtii guutuu kabajamaadha muwaazis kabajamaadha. Amma girrigirri isaan jidduutti uumuu waan akka faayidaa hin qabdu. Nama na obboleeyyan kiyya as nama kuma jahaa jira achi nama kuma jahaa nama kuma 12 arkitanii ijoollee tan hangam takka akka jaalannuun garsiisaa bar. Hagam takka dhugaa rabbii. Kanaafuu amma Dr. Nuraddiin ni jira ibsa abbaa jaalalaa baga nagayaan dhufte obboleessa kiyya. Amma dura haasawa nagayaa haasofnu. Bishaan dhugi hogguu us siin jenne us hogguu dubbadhu siin jenne dubbadhu. Nuti sitti bullaa atis nu bulte. Yoo diddee dhugaa sin dhiisu boksiiliin sin dhiifne beeku. Dr. Nuraddiin viidiyoodhaan fostame Dr. Nuraddiin. Fuula keessa ilaalaa. Dr. Nuraddiin kun beektaa. Reefullee aan tiimee hin jira. Itti fufaa dhufe ayyee. Ayyee. Qoy hanga Dr. Nuraddiin beekte. Maaliif hin dhufin manguddoo bira manguddoo tan ayyaamemi? Innis manguddoon dheettee bara isas dubbifte isa bira turre. An ayyaame manguddoo tan isa ayyaam. Isa bira turre bara akka ijoolleen godhatin gaabiroo kiyya manguddoon nagaa barbaada. Laal nuti waan kanarratti jiddu isin jiddullee seenee of kolcha. Waan kanarratti mana nama tokkoo gasti hin banne. Karoorri keenyalleen akkuma durillee waliin dubbanne isin lachuu wal bira teessanii namni as jiruu fi kaas jiru guutuun nagaa keessan lachuu argee waan bareedaan adda yaana jennee golan. Amma waan isin reefuun tanaa asirra gastiirra mari'attan quban qabu. Ani tapha tokkootu ture tapha san biraan ture hedduu nafumatanii tapha beellamaa kana siin nurra qabee jaanii nafumachaa ture san biraan ture waan isin asirra mari'achaa jirtan quban qabu. Achis namni ni jira asis namni ni jira. Gizeen ammaan tana dhufu yaadni kun yaaduma ammaan tana reefuun tana damiinni kaase namni hundi wal bira taa'ee araara buusnee yaa murtii kiyya eega namni hundi akkasin laalee arge yoo feeten taphatinii bahi deem salaam alaikum jee golii biitee gubbaa gachufadhu bahi nuti gammachuu san barbaade. Abbaan barbaade yoo fedhe mucaa yoo taphaan taphadha jee awwajji seenee asi tapha ajaa'ibaa taphachiisuu dandeenya waan guddaa goonee waan laalluumi. An amma asii mucaa mantana gasseenee inni taphadhu malee jee yoo murteessee achi bu'e tapha kafraa akka amaaraa fi nuti hojii taphanuu hojii taphachuu dandeenya amma daqiiqaa muraasatti waan guddaan kana asitti baadhachuun bu'aan qabu. Ilmi namaa beektaa yaada bareedaa yaadee waan bareedaa yoo hojjete bareedaa ta'ee deemaas hawaasa bira kabaja argataa. Amma wallahi arraan tana jechi lamaa sadi kaasitti ati nu afaan deebisturra tokkichi ati marabbaa jettu. Darajaa teellee ol fuudhaa kabajallee sitti godhe. Laala yaada isaa. Amma dirqama yoo si ajajannees dhaggeeffadhu. Nuti obboleeyyan keeti akka dirqamaa yoo si ajajannees yoo si lolannees ni dandeenya. Akkasitti dhaggeeffadhu. Yaada tokko qofa narraa fuudhee. Akkaawuntii kiyyaan si kan nagabadhu hojii taphadhuun obboleessa ta'e hangeemen taphadhu. Araara dhiifamallee gaafadhu oonaan jettan deemeetiin gaafadha mana isaa dhaqee. Nuti bara ammallee waan guddaa hin deemne walitti dhuftanii taphaa walitti ergitanii akka amma nuti hojii teenyu kanatti hojii teessanii achitti haasawaa sammuutiin haasawaa bareedaa nagaa bultanii. Keessatti haasawaa filachuun ni buunaati. Mana ibsaa damiinaa nu banaati. Mana ibsaa damiinaa. Aboo murtii guutuu xumxum hin jeerra biisuun sodaadhuti. Yaadni akkana. Callisi bakka bas kalaas ammas qalaanis dadhabne ibsaa damiinaa bani mana hoggaa mana bantee atis liivu mara jirtaa. Qoy ni dubbanna atis liivu mara jirtaa mu'aazis liivira jira isaan lameenutti ergiiti hogga isaan lameen walitti dhufan iddoo haasawi san boodan hojitaa haasawaa jeeni walitti gallakkisi. Akkaataa itti isaan walitti dhufan bas kalaas.
liivii lameen jechuudha. Ibsaan daminaa liivii banatee bifa geematiin sirratti argata. Sanbooda ibsumti daminaa kun deemeeti Mu'aaz irratti argata. Isaan sadee walitti dhuftanii jechuudha. Sanboodan bilook jalaa wal baaftan. Si jammarii bilook jala wal jirtan na fakkaate. Akkaawuntiin keessan walitti hin dhufu. Akkasii miti. Akkana ni ta'a. Ni ta'a akkanoo. Murtii akkanoo ni ta'a. Ni ta'a. Yaa haasa'uudhaaf ani yeroo qophii ajaja keessan fudhachuuf qophii garuu waan geeme. Jiraata nyaatte? Are you ready? Bishaan dhugi. Tasgabbaa'ii. Ishi akkasi fiduu ani isin lamaan waliif fiduu. An akka ati na dura qirjattuu siin fedhu. Maas qirjoon fedhu. Akkamitti? Ani banee walii siin fiduu. Akkamiin nu fidda fakkeenyaaf mana kan keessatti dhufna gasti irra ni dhufa yaan. Mana kiyya seeneeti seenee gastii sirratti ergadhee narra dhufta isin lachuu tuufuun erga gastii lamaaniin namaddii seena. Bareeda dhaga'i akkuma amma jiru kanatti narratti ergitaa Usmaaniin dhufa. Ati sin baatu. Akkana reefuu sitti ergadhe san. Okay, deemnaatti ergi jeena. Yaa. Akkasatti namaa walitti isin fiduu danda'a amma isin waa walitti dhufuu hin dandeenye. Ibsaa bahiiti mana Mu'aaziis dhaqi ajajuma kana dabarsi. Okay.